Namticha baqattuu Itoophiyaa biyya Xaaliyaanitti re'oota horsiisuun maqaa gaarii horatte Agituu Guddataa ajjeese manni murtii biyyattii hidhaa waggaa 20 adabe. Namni lammii Gaanaa maqaansaa miidiyaalee Xaaliyaan irratti Suleeyimaan Adamsi jedhamuun dhahame kun yakka kana raawwachuu erga amanee boodadha murteen kun kan irratti darbe. Namni ganna 33 Suleeyimaan Adams ajjechaa dubartii kanaaf hidhaa ganna 15 fi ji'a 8 akkasumas yakka gudeeddii irratti raawwateef ammoo hidhaa ganna 4 fi ji'a 6 adabameera. Obboleettiin Agituu addee Hawwanee Dawoo Guddata adabbii hidhaa darbee gahaa miti jechuun waayilakoo Eeliyaas Hordofaatti himan. Kaleessa ture beellamni ishee kaleessuma murteessan. Maaltu isinitti dhaga'ame? Maal ishee hoggaa kana anaa fi gahaa miti kun namarra faradoo ton ta'ini garuu nama ajjeesee biyya keenyarraa ammas Itoophiyaa jechuudha. Akkasii miti intiniinsa. Garuu kan isaanii immoo adda beektaa. Adeemsa isaanii akkuma biyyaa addaadha. Noo ittiin gammanne ofii kootiin anaa. Maal eegaa turtan garuu isin? Maal ingidi maal eegnaa ishiin waan deebitu miti kan ishee deebisu waan tokkoyyuu hin jiru garuu inni adabamnaanis isheen kan deebitu miti. Garuu sammuu keetiif waggaa 20 jechuun nama ajjeese miti. Kanan ani akkuma bare jechuudha akkuma biyya keenya maal jedhama meelik jedhama miti umrii guutuu akkasitti adabama jedhee yaadeeyyu ana kanan eege kana ture baay'ee nama gaddisiisa maal goota kaangiti tarii namni abukaatoo yookaan immoo looyeriin isiniif achitti dhaabbatifaa ni jira ture. Mootummaatu dhaabeeffama deemnee turre. Anaa miti kanan deeme obboleessa kootii fi obboleettii lama jiru achi biyya Ameerikaa achiin deemanii turan kanaan dura. Beellama kanarra jiru iyyuu beellamni kun yoo kennamu achi turan mana murtii. Kanaafuu hirmaataniiru dhaddacha keessa seenanii adeemsa isaa hordofaniiru. Hirmaataniiyyuu. Deemanii haala isaa laalanii dhufanii daganaa immoo beellama kana kenname amma immoo deemuun hin danda'amne kanaaf. Naannoo Somaalee bakka Abuwaare jedhamutti har'a namootni 2 ajjeefamuu isaanii itti gaafatamaan koominikeeshinii naannoo Somaalee BBC'tti himan. Akka namootni ijaan argan himanitti kanneen ajjeefaman 2 barattoota waan turaniif hawaasi naannichaa aariin hokkara kaaseera. Naannoo Somaaleetti hoogganaan waajjira koominikeeshinii obbo Abdul Qaadir Rashid garuu hokkarri uumameeru hin jiru jechuun wanta uumamee akkana jechuun ibsan. Jigjigaa keessatti hokkorri kamuu hin jiru. Godina Jigjigaa naannoo Awubareetti kontiroobaandiin wal qabatee keellaa cabsanii yemmuu ce'uudhaaf jedhan dhukaasa qaamolee nageenyaa irraa itti banameen namoonni 2 du'uu isaanii odeeffannoo qaba. Kun ammoo dhimma nageenyaa waliin kan wal qabatu miti. Naannoon Somaalee daangaarra waan jiruuf fakkeenyaaf humnoonni shororkeessaa baha Afrikaa socho'an gara biyya keenyaatti seenanii nagaa kan booressineef jecha eegumsi keellaa irra jiru cimaadha. Kanaan achi rakkoon nageenyaa hin jiru. Dhiyeenya ibsa mootummaa biraa ba'een naannichatti yaaliin fonqolcha mootummaa gaggeeffamuus hin milkoofne kan jedhu irratti obbo Abdul Qaadir ibsa akkanaa hin baasne jechuun deebii kennaniiru. Jalqaba irratti ibsa nuti baafne keessatti wanti waa'ee fonqolcha mootummaa himu tokkoyyuu hin jiru. Jechuma waa'ee fonqolcha mootummaa ibsuyyuu hin fayyadamne. Ta'us garuu dhiyeenya hooggantoonni duraanii jijjiirama dhufe kana kan hin simanne qindaa'anii hawaasa irratti olola rabsaa jiraachuu isaaniin wal qabsiifneeti ibsa kan baafne. Jarreen kunis miseensuma paartii badhaadhinaa keessaa akka gariin fedhii isaaniin gadhiisanii fi kaan aangoorraa akka kaafaman irratti ibsa baafne. Gidduun ammoo oduu gabaabseen isinitti hima paarlaamaan Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa ji'a 6 labsamee ture yeroon isaa osoo hin ga'iin akka ka'uuf raggaasise. Manni maree ministeerotaa rakkoo nageenyaa ture adeemsa seera idileen kabachiisuun danda'ama waan ta'eef labsichi yeroo isaa dursee akka ka'uuf murteessuun paarlaamaaf kan qajeelche ji'a darbe ture. Gumeen dhimmoota Islaamummaa naannoo Tigraay hariiroo gumii dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa waliin qabu akka adda kute beekse. Tarkaanfii kanas gumeen dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa naannoo waraana naannoo Tigraay keessatti tumsa gochuun uummata Tigraay irratti daba hojjeteera jechuun akka fudhate ibseera.
raashiyaan loltoota muraasa daangaa yuukireen irraa kaasaa jiraachuu ibsitus neetoon ammoo ammayyuu sodaa weeraramu yuukireen hin xiqqaanne jedhe. puutiin biyyi isaanii yuukireen waliin waraanatti galuu akka hin barbaanne himanii wixinee isaan yuukireen akka neetootti hin galleef ka'anis ameerikaan fudhachuu qabdi jedhaniiru. warshaan sukkaara fincaa'aa godina horroo guduruu wallaggaa keessatti argamu erga guraandhala 9 eegalee oomisha dhaabee akka jiru koorporeeshiniin sukkaara Itiyoophiyaa BBC'tti hime. oduun kun kan dhaga'ame yeroo rakkoon nageenyaa gama lixa oromiyaa furmaata dhabuun lammiileen dararaa fi buqqaatiif saaxilamuu himaa jiranittidha. dubbii himan koorporeeshinii sukkaara Itiyoophiyaa obbo Raattaa Dammaqaa sababootni boba'aan dhiyaachuu dhabuu isaanii ta'uu BBC'tti himan. ያቆመው ያው በጸጥታ ችግር በአካባቢ በጸጥታ ችግር አለ በዛ አካባቢ rakkoo nageenyaa naannichaa jiruun yeroodhaaf hojii dhaabeera garuu sababa rakkoo nageenyaa sanaan boba'aa dhiyeessuu dadhabuudhaan yeroo dhiyoo eegalee hanga kaleessaatti kan dhaabbate warshaarra leellaan ga'in jiru naannoo sanarra rakkoo nageenyaatu jiraafi tiraaktaroonni gubatan jiru eenyu gubee kan jedhu garuu qaama nageenyaa gaafachuu wayya hojjetoota hedduu jira waan ta'eef abaloodhaa jechuun rakkisaadha. guraandhala 9 jalqabeeti kan dhaabbate. obbo Rattaan shonkorri gubate muraasa ta'uu fi tiraaktarii warshichaa gubate 4 ta'uu himan kanaan garuu akka oomisha hin dhaabne ibsaniiru. tiraaktaroonni gubatan gara 4 ta'u warshichi tiraaktaroota hedduu qaba. lafa hektaara 20,000 irratti kan hojjetaa jiru isaan keessaa kan gubate egaa sochiin hidhattootaa waan jiruuf boba'aas kan hin dhiyeessineefi bakka kamitti rakkoon uumame kan jedhuufi qaama nageenyaa irraa hubachuu wayya warshaan sukkaaraa oomisha irraa guyyaa tokkoof dhaabbachuun qabu amma dhaabbachuun isaa rakkoo ta'us miidhaa hangasi jedhamu miti kan ammatti ga'e warshaan sukkaaraa fincaa'aa waggaatti sukkaara toonii 270,070 ol oomishaa jedhameeti kan hojjetame. warshaan sukkaara fincaa'aa sukkaara qofa osoo hin taane itaanooliis oomishuun beekama bakkeen warshaan kun jiru bakkeewwan hidhattoonni waraana bilisummaa oromoo socho'an keessadha. waggaa darbe hidhattoonni baankii 2 kan ganda hagamsaa jedhamtu dhiyeenya warshaa sukkaara fincaa'aatti argamtu keessa jiran saamuu jiraattotnii fi hojjetaan baankii tokko BBC'tti himanii ture. adeemsi koomishinii marii biyyaalessaa adda baasuu adeemsifamaa jiru yeroof akka addaan cituuf manni maree waliin paartilee Itiyoophiyaa gaaffii dhiyeesse. walitti qabduun mana maree kanaa kan taate Dr. Raahel Baafeen turtii BBC waliin taasisteen yaaddoo wixinee kanarratti qabnu dursinee otuu hin raggaasifamin dhiyeessinee turre garuu dhageettiin argannee jette. ይህንን ከዶክተር ጌዲዮን ጋር ካደረግን ስብሰባ በኋላ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ወደ ፓርላማ wanta kanaaf ዶክተር ጌዲዮን waliin marii taasifne booda yeroo manni maree ministeerotaa wixinee labsii kana gara paarlaamaatti geessuuf jedhe lakki haa turuu kun waan hedduu kan guute miti gara mariitti haa deebi'u kun sirrii miti irra deebiin haa ilaalamu jennee mana mareef waajjira ministeera muummeef waajjira pirezidaantiif ministeera haqaaf waajjira paartii biyya bulchuuf illee xalayaa barreessinee turre garuu qaama nu dhaga'uu hin arganne wixineen kun fudhatamaa miti kan jennee fi fakkeenyaaf ulaagaalee tarreeffaman keessaa jalqaba irratti kan kaa'ame waa'ee lammummaa Itoophiyaa kan gaafatudha namoota 42 isaan filatanii dhiyeessan keessaa lammummaa dachaa kan qaban jiru inni biraan ammoo hidhata qaamolee siyaasaa kan hin qabne kan jedhudha garuu miseensonni paartii badhaadhinaa kana keessa jiru yakkaan himatamee kan hidhaa hin seennes ni jedha ta'us namoonni itti murtaa'ee gara waggaa 10 hidhamanii turanillee keessa jiru kun immoo labsicha kana kan faalleessudha dargaggoonni Itoophiyaa keessatti parsantii 65 ta'anis kanneen filataman keessa dargaggoonni hin jirani dubartoonnis 4 qofadha utuu maqaan kanneen filatamanii hin ba'in dura manni maree paartiilee mormee ture kana sirreessaa jennee haasofsisnee turre garuu nun dhageenye rakkoo baay'ee qaba yaaddoo wantoota uuman waan of keessaa qabuuf dhimma tokko tokkoon kaasnee haasa'uu kan dandeenyudha. እያንዳንዱን ስም እየጠራን ማውራት የምንችለው እሹ ነው። marii ministeera haqaa Dr. Geediyoon Ximooteewos waliin dursanii taasisanii rakkoo fi yaaddoo qaban yommuu kaasan deebii akkamii akka argatanis Dr. Raahel akkanaan himan. በዋናነት ኮሚሽነር በማቋቋማቸው በመርህ ደረጃ
koomishinicha hundeessuu irratti wixinee dhiyaatee manni maree paartiilee simatee ture. Sana booda wixinee labsii kanaa irratti wanta hanqatee fi wanta sirrii hin taane ifatti beeksisuun yaada kenname kana ilaallee xinxala ogeessotaas itti daballee marii ittaanu irratti wixinee fooyya'aa dhiyaate waliin murteessina jechuun waltajjii isaa manni maree waliinii ni qopheessa jennee waliigallee adda baane. Ta'us garuu sana booda gara mana maree waliinii kanatti hin deebine. Wixinee kana saffisaan gara raggaasisuutti deeman. Kan xumuraatiin balaan abiddaa naannoo paarkii biyyaalessaa gaarreen Baaleetti tibbana mudatee ture to'atamuu paarkichi beeksise. Hojii gaggeessaan paarkii biyyaalessaa gaarreen Baalee obbo Shaamil Kadir ollaa paarkii kanaa daangaa aanaalee barbaree fi gobbaatti balaan abiddaa guyyoota lamaaf mudatee turu waayilakoo maatii olaanaatti himaniiru. Ibiddi kaka'e guyyaa lama dura ka'ee ture guyyaa lama dura kaka'e sababaan isaa inni kaka'e rakkoo caamaattu bara kana akkuma beekamu hammaataadha gammoojjii gadiitti. Warri gammoojjii gadii kun hedduun isaanii godaananii gara bosonaatti ol dhufanii. Ka'umsi isaa gama seeraatiin illee qoratamaa jira. Namoonni shakkamanii jedhan hedduun isaanii adda bahanii ammatti adda bahanii cinatti ammoo sababni isaa akka shakkamu ammatti yeroo tokko tokko bosona keessatti deema baafachuudhaaf waan akkasii gaagura ulata waan ta'e immoo horsii bula. Achirraa ka'uun oollee waan jedhamutu shakkamaa naannoo aanaa lama jidduutti ka'ee aanaa barbareetii fi aanaa goobbaa jedhama. Iddoon inni ka'e iddoo Odobuluu jedhama. Odobuluu jechuun koontirool hantingii eeriyaa keessatti ka'e ammatti amma guyyaa lamaan boodatti guyyaa kaleessaa illee tattaaffiin hawaasni godhee qaamni mootummaa godhee baay'ee nama dinqisiisa. Halkan guyyaa aduun isaa hin hammaataa geessa naannoo qarqaatti ka'e waan ta'eef to'achuun baay'ee rakkisaa ture. Halkan hedduudhaan bira bulanii wayita aduun qabbanaa'ee laafee jedhee halkanii fi ganama subii irratti to'atamee jira jechuun danda'ama. Ammatti ibiddi ka'ee jedhe haalli bonaa hin hammaataa isaa cimaa jira waan ta'eef namni qaamni hunduu of eeggannaa qaamni mootummaallee qaamni bosona irratti hojjetullee hundi isaatiiyyuu hawaasni illee lammata akka deebi'een kaane haga bonni kun yookaan ammoo caamni kun dabrutti sirriitti of eeggannaa gochuun barbaachisaadha. Waan hawaasuma ergaa dabarsinaa fi hawaasaafillee. Tarii kan guyyoota lamaan kanaa miidhaa hagamii geessise bosona yookaan qabeenya hagam mancaase wanni beektamee jira? Isa san ditteelaan illee addaan hin baafamne paarkii keessallee miti waan ta'eef paarkii maddiratti ka'e ibiddi waan ta'eef isa san minaalbaata yeroo warra dhaabbata bosona Oromiyaa irraa sirriitti addaan baafatanii miidhaa dhaqqabsiisan lakkoofsaan santuura gaariidha. Yaaddoon jira tarii paarkii keessatti ammaan akka kanaa dhalachuu danda'a ka jedhu yookaan immoo waan kana dura turerra? Sodaa dur turerra bonni bara kana hammaachuu uummanni gammoojjii baay'inaan beelli kun ka'ee godaansi gara bosonaatti qilleensa barbaacha bishaan barbaacha gaaddisa barbaaduudhaaf gara bosonaatti namni ol siiquun jira. Sababa beelarraa hongee barana jirurraa ka'ee kun ammoo loon isaanii qabatee horsiisee bulaa wayita bosona keessa eegee giddallee achuma keessatti waan bilcheeffatu bosona keessatti fayyadama waan ta'eef kanaaf bonni dheerachuun kun sodaa ibiddi ka'ee duraan keessa turerraa ni shakkisiisaa ni sodaachisaa jechuudha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya soon xumuriin dura oduu tokkoon isinitti maqaa dhimamaan pireezidaantii Keeniyaa Raayilaa Odiingaa duula filannoo bara 2022 kan isaan gargaaru sirba qeenxee tokko gadhiisaniiru. Sirbi isaanii kun afaan Iswaayiliin Liyoonii Liyoo kan jedhamu yookaan yeroon amma akka jechuuti. Wiiliyaam Ruuto waliin morkii cimaa keessa galanii jiru. Sagantaa har'aa asumarratti xumurree jirra. Kan isiniif dhiyeessan Zalaalam Taaddasaan ture kan qopheesse Firaafolee Dhugaasaati. Boora walitti deebinutti halkan gaarii isiniif haa ta'u.